Naraagattee siin hojjetaa biisii maal jennee waadaa walii seenne maal jennee waadaa walii seenne hafe diam kottu fatte mataa'ee siin jenni deema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabadhu afaan kee kana qabadhu. Afaan qabadhu. Waalaikum salamtaan jaatii dhaabadhu. Salamtaan beekon ina raayet boo. Telefoona kana ni cabsa beeka dor. Telefoona kana na cabsita. Telefoona na cabsita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraatan daawwattoota fuuldurtuu keenya. Micayyoon tuni obboleettiin teenya tuni akkuma viidiyoo kaleessa daawwattanitti mana fooqii kana gubbaa baatee dooramee achirraa if darbuudhaaf isii yaalii godhu jirtuun dhagee qabdi. Amma fayya qabdi. Rakkoon ta'e maali? Akka duraanis waan taate tokkollee nuuf hin jiru. Namni kun nagaddeesi andeemeti maallaqa barbaadda. Maallaqa guddaa nyaatamee caalaa ibsaadhaaf akkana ba'uu jirti. Ibsaadhaaf ba'uu. Jaarsa kiyyaa akkuma namoonni tokko tokko koomentii jala keessanii waan isin barbaaddu himtanitti itti hima. Yoo duutees namni irraa duutu hin jiru warra keessan malee. Kaayiwa. Yon bees nara. Ati maaltu sinaqee yon irraa du'ellee. Dhalteen qabdu. Dhaleen qabuun hin dhala. Dhaluun beeku. Dhalteen qabdu nama irraa duutu. Narraa dhaluu feeteerees. Narraa dhaluu feete kanaaf harka itees na keesse. Jechuun waan hin taane hin haasayin. Duuba maaliif na hiitere na keesse. Haala isin irraa banne kan beekon siif. An kana booda sirraa hiikee si gadhiisuu qofa wanti naaf. Sirraa hiitee narraa hiitee na gadhiisuu qofa narraa hiikee na gadhiisii siin jee barbaada. Amma naaf haati manaatillee walitti aaruu jirra. If kabaji callisii taa'e. Ati yoo akka haati manaa teessitti mana kanaa nyaattee dhugee jirta wanni kaasee achi fooqii gamoo gubbaa dooramee qafaa keessatti jiraatu ajjeesu deemu maaliif? Maaliif nyaatee kun? Jechuun nyaata nyaataa jirta. Uffataa jirta. Dhiqataa jirta. Galata namaa balleessuun sadarkaa qabdan silaayyuu. Kullatutti hin jiru. Koofaroon tana geessu jirtaa bire. Amma of kabaji. Koofeera maal goota si fuudhuuf hin deemaan? Duubaati maaliif mana kana keessa naa zabdareen? Ati immoo waan jala mureetii sitti immoo waan maraattuu taateef hidhee siin taa'u jiran gabaabumatti. Jaalalummateetiin hidhee siin taa'u namni fayyaa qabu gamoo dooramee qaffaa bahee ifajjeessuudhaaf yaalii hin godhu. Ati biyya tokko Itoophiyaatti fajjeessitu akkana agarreessa? Jaartii Indaalam Gosaa. Sababa maaliiti? Kanaaf ati maallaqa kee barbaadda moo ibsaa barbaadda? Ibsaas ni fadha. Maallaqa kiyya sin fadha. Daaba kiyya sin fadha. Waa hundaa. Yoo inni sin feene yoo. Yoo inni nan feene moo akka inni nan feene sana wattee ture. Ansila keessa wanti nagalchee hin jiru. Duuba yoo reefa laafina ati ifajjeesuuf deemta. Yoo ni fajjeeselleen ibsumaan dhaba malee wanta akka hin dhabu. Garuu ati akkatiif hin ajjeefne. Narraa gattaa mataan na dhukkubaa. Wajji wanni mataa kana na dhukkubsee halkanii fi guyyaa wallaalee sibira akkana taa'uudhuuf hin jirtu. Kanaan dura dhugaadha si dhukkubee ni maraattee amma fayyaa qabda takkaa fi lama tokkoo fi lama waan taate beeyta shanii bishan waan ta'e beeyta kanaaf ati amma ani dubartiidha dubartiif jinniin beekan dhiira laaltee na gartu dhiira maal barbaaddiin jee barantarman jibba addunyaa kanarraa itiyyoo maal barbaaddi maal si jalaa balleessiti yaabo oof kaafulak jedhu narraa hiite yaabo mee garaa qabbaneessee duraanni maraatti jennee si dura fiinaami garaa qabbaneessee mana kanaa deemaa narraa hiite mijiyyu matana isii bara ibsaa asirratti hin fuudhee bara yoo tarsiitee teessaa jalaa gabbuuti citaati citaati lafa taa gabbuuti ibsaa asirratti hin fuudhee bara ati mushkilaan deemaa limee isii wanti barbaadduuf maaliif? Rakkoon ati narraa qabdu maali? Waan arrabsitee barbaadda waan si arrabsitee barbaadda? Wanni ifajjeesuu barbaadduuf maali? Ifi arrabsite? Waan kiyyan dhabe wanni ifajjeesuu barbaadduuf. Waan kiyyan dhabe. Waan kee dhabe? Waan kiyyan dhabe. Baafate kaa inni? Anaan siidhee bara. Nama biraatti siidhee. Isii tana arrajjeesu malee mana kanaa gabboon kiyyan. Isiin si jalaan fuune maallaqa? Maal jalaa fuuteeti? Maal tokko jalaan fuune? Hattuuratu. Shantaa kiyya hundaatte. Anaaf yaate? Shantaa duwwaan si fiidenu hin sobin. Shantaa ni galaatte hin shantuma duwwaa sanuu.
Kan tuma duwwaa san gortee fudee kuttee ni kakkofaltu hin dhagaysu. Eessa keessiree shan taate? An shanta ta'e ta'uun argin. Ati baddiin ati qabdu. Dhiifama gaafa emitiyan. Diddeere. Isheen didee bar. Eeka atis dhiilaa tokko farratti namni daawwattootaa fi hordoftoota keenya namoonni yeroo wal dhaban abbaa barbaade yoo taanaan dhiifamaa eega jaan karaas dhiifama isaan fudhachuu qaban. Hin barbaadu ree. Nama sirraa ajjeefne. Nama narraa ajjeesu. Lukas hin cabsine. Narraa gattaa kaana cabsitee too maanta naawi. Lukas hin cabsine. Funyaan sirraa hin cabsine. Ilkaan sirraa hin cabsine. Narraa cabsitu barbaaddisa. Ija sin beeysine. Sana barbaaddee miree. Jechaami wanni kun jecha walii deddeeffataniimi wal tumtaniimi. Ati kanarraa cabsitu barbaadee miree. Ati tumeemi isii bira isheen akkana jettuuniif. Namni tumeenyu si tumeemi. Yoomiin tumeen? Asitti yoomiin harkaanutu. gadi gombi. Isiin san dura nagooti agartee? Gaggombiftee tumne asitti. Waan isiin san dura nagooti agartee? Ansaan qubaan qabu. Suuraa waan isin natti himan. Fuula narii deebar. Fuula kana diimate jaa kana ammaa tokko na nagooti. Anaas akka suuraa qoqorsu jiru. Bara sirraan kafalachuudha. Yoo sirraan kafalachuudha. anaatu suuraa fuudhatti si dibe. Lakki suuraa ganaana bocaraatti bocabsarratti gisee narii. An suuraa goluu hin beeku bar. Wanni akkasii ganaamsan maaliree? An suuraa goluu hin beeku. Haadhaasan. Isin suuraa takkaa dhageessitu. Maal inni isin ganaamsan ibdarra keessaree? Isin waan takkaa godhuu hin beektu. Isin waan ammaatti jettu kana takkallee godhuu hin beektu. Waan takkaa godhuu hin beektu isin. Allah. Anaatu waan takka Nyaata isin asitti hojjettu hin garree. Nyaata fakkaata. Guuftee boodarra deebite nyaata fakkaata. Kan akkasii jala deebisee harkaa fi miilaatu guursaniimi. Jechuun yoon beele maaliin godhare. Yoon beele. Namni yoo isaan taane nyaatu kaa. Amma ati kaleessa har'a ganama nyaatteemi sitti tole. Natti toleeti nyaadhee nyaachuu baadde maaliif natti tole. Narraa eebbis hin jeeboo. Nag ati faradaadha daanu. Waan namaa nyaattee gufteetti maqaan nama balleessita. Ana faradaadha. Maa nyaattire? Maa nyaattee hin jeebar? Ati amma akkanumatti ta'e mana. Narraa eekime. Narraa eek. Dhageeffadhu. Yoo isin jechoota taatee yoo isin dubbatte ulee quubsi. Narraa eeki. Ulee quubsitti himan jaa. Jaan ulee quubsi. Narraa eek. Allah. Narraa eek. Bartuu minaan jedhe. Narraa eeki sin jeebar. Ganaa yoo akkanas kabalee bar amma yoo akkanallee si golee akkanallee si namni natti dubbatu hin jiru akka bajitaa. Bakka jirtu beeke amma khalaas. Harka kee keessan jira saa? Way. Akkanatti akkana yoo barbaade kanatti illee yoo eesse. Miila sirraa dhiqaa ganaa. Hay ni oola jetteeti. Khalaas narraa eek harka. Abdaan irraa hojjechaa. Way yaaddo akkana nagooti ati gaalitti. Amma odooti hulee akkana nagooti. Odoo kanatti hulee. Narraa gattaa isiin ajjeetaa gattaa. Gattaa. Yaaddoo. Yaaddoon hin jiru. Yaaddoon akka feete godhii jedhee na biraa deemu. Tamaam. Of kadhatu. Amala tole ayyaa. Ammoo narraa gattaa. Yaa rabbi kiyya isaan kana qaalicha mana isaa dhufe. Gattaa yaaboo. Gattaa narraa. Gattaa isin jee narraa gattaa kabajaa. Akkanaaf akkana odoo kabalee kam. Isin ajjeesaa gattaa. Isin ajjeesaa. Na kabale mee qottoo asiki. Asiki. Kottu isin jee bat. Amma si qabdee? Kottu gattaa. Gattaa moosi. Kalau jalan dari sana tentu itu sin aja kenal itu gedung lagi. Namni hidhaa jiru qabee lafa darbu kun. Maratu begini walin Maratu maali? Fayyaa qabdi. Maratu jini nama walin. Fayyaa qabdi. Ati maaliif jalan na hidhe? Wanni si dheefan akka itti finajjeefneef si dheefan. Maanatumtu jalan na hidhe? Wanni itti fajjeeftuuf maaliif? Wanni isin na hutuuf maaliif? Maaltu si hudhe? Isin na ajjeesu na hutee na hangareef na hudutti hin jirtu. Maaliif jalan na Maaliif huteeti? Maal? Yoo hule. Isin na qabnaan hule. Maal? Yoo nan sirraa kafaluu baate. Qoflemma. Si bira jiraan? Eenyu sirraa hiika? Narraa hiikame yaaboo. Narraa hiikame waan Fajjeesuu dhiiftaa? Nindi wahuma. Fiiguu dhiiftaa? Wahumaatiin hangetti hundaa'u nindisa. Fedhuma sana narraa hiika. Hiikin yaaddoo. Hiikin. Waan ati naan Lubbuuti asitti gaafatama. Haa lubbuu kee ibsa Ejji hiikin ishii anamaa sitti. ibsa daatte? narraa eeggate yaaboo. Asitti hime. Jechuun lubbuu kee Yoo sodaatte mas'uuliyyaa fudhatte malee hiikin harka. maal jechuu? Narraa eeggate. Asitti himee jira. Yoo mas'uuliyyaa lubbuuti irraa fudhatte hiiki. Ajjeesu deemti. Murteeffattee jirti. Maaliif ati isii maaliif wanta ajjeesu deemtu maaliif? Tokkoon miilaan irraa dhiqa ganaa bishaan oowwise. Maal bishaan Akkasii yoo naan jettallee bishaan oowwiseetiin bu'eessee akkasiin gubnetti miila sirraa dhiqa. Maal bishaan Atumaan miila irraa dhiqaa jirra? Irraan dhiqaa narraa eeggate. Suma Dhiifama osoo fudhachuu diddee barate. Dhiifama sii godhee fi narraa eeggate. Ulee fidadhaa kam ka'e? Narraa eeggata. Ulee fidadhee dhufa ulee.
Narraati jiru. Difama si godhe bara. Kursi eenyu godhu deemu? Ani mana kana keessatti dubbii takka illee hin barbaadu. Dhageessaami? Narraati. Sirraa hin eegaa quba isii tanan laattee ati illee qubatti laattee Tamam. isinitti meeshaan jiran. Ayyee. Aywa daawwattoota fi hordoftoota keenya as harka yoo asuunis isii tana quba laatte isiinis isii tana quba laatte. Asitti Kanaafuu- ni jira. Isii. Mas'uuliyyaa fudhatte gaati. Lubbuutii yarra. Maal tuffeessa? Ani waan ajjeeste ishiin achi si gaafatama. Qubatti Ishiin laata gaafatamtu. Nillaadhu. Maqaa isii ni beektaa? Maqaan isii maalitti hin beeku tana jinni duraan beeku wallaalee tana jinni maalitti hin beeku. Maalitti hin beeku. Sobuu jirtati. Maafii sobu. Soba fuula keetirraa sobaan mul'ata. Alagummaa ta maali? Ati maaltu isin qoqqobalchisiisa maal harkattan? Tumuuf deemtana fakkaata hin jiru. Maaliif hin tumu? Maal kiyyeesiin? Ilmootiyaa? Moo obboleetiitii? Maaliif hin tumame? Mee maaliif hin tumu? Kalaa dhiifama jedhinaati. Dhiifama sii godhe hin jeeni bar. Sii godhe hin jeeni. Jeeti gabbaatu so. Tiime. Sin dhiisu naan jette si ajjeesa. Sitti Kijiba siiti dhugaa see taate. yoo na tuyte immoo ishiin hin gaafatamtu si gaafatama. Nama keenya beektu yeroo wali kaan siin ajjeesa maaltu nama ajjeesa afuuftuun. Maal taatisa? Maal jennee waadaa walii seenne maal jennee waadaa walii seenne maal jennee waadaa walii seenne meena jennee kunuutti meena jennee Jennee wadaa olii seenne. maal jennee waadaa walii seenne Waadaa fi jinni hin beeku na gadhiisi. maal taate Waada karaa jira bara isiin narra baatee garee funa cafa guddirtii narra baatee isiin na gadhiisi harka kiyya. Isiin himne arguma duraatu. Isi tanaaf qabbaneeseetiin tiimarra mana kan. maal naan jetteetiin sirraa eegan Kottu as deemu jettetti. As deemu kottu. Kottu. Gadhiisu. Ni ajjeesa gaarraa. taa'e waan akkanaa kana dhiisi Ni ajjeesaan jedhu. waan akkanaa kana dhiisi Ni isaan duraa deematu sun ta'an. anamoo Isin ana akkas na cafeesif taate jalan na hiite. Ana akkas jalan na hiite na cafeesif taate laata. hin tuquu jettee sirraa eegama sirraa Ako osoo irraa akka balanne takka harka fayyadamu booda harki namaa natti naanne akkam harka sodoo dabara. akkasii haa kanaaf na dhoyteenis Kanaaf na dhoyte irraa baladhu malee barsii mana kanaan deemu kun dhaan jaamtu. Kottu intal gufitti kottu. Kottu. Kottu sin jamaa isa dubbatti. taa'e Taayi. Lala dhahee mataa kana keessaa dhiiga sigdi. Achi deemne gara ilmoo guddifattaan gara achi deemu. Iddoo sin jaan ilmaan guddifattaan gara achi deemu. ilmaan guddifatta harka kana nan nyaatu jiru dhugatti Kabalaadhaaf. Ana kabaluudhaaf. Hatta yalla. Kairra dhoonaafisi. Yalla. Kairra dhoo. taa'e dubbii kee dhiisi taa'e Isi kasi na cafeesif. Deebiinin. anaatti cafeesiise Maa jalan na hiit. sirraa niin hemman Na siraanii na hiit. waliin xuun hin jalleesse Isi narra baatee na tumtu eedeeti bari. Narraa hiitee bar. taa'e Gattaayi. Na duraa hiikee si narraan kafaladda. Na duraa hiikee si hin jeesan. gattaa mee qotu qotu gattaa gattaa Gattaayi kottu mee gattaayi. gattaa as gattaa Gattaayi jaanii bar laamsi. Gattaayi jettaanii ilma. taa'e Yaa bootaa ilma guddifattaa nuti deemu jennaan diddee. sister taa'e Sistariin beeku adeema. taa'e Naan hin jeeyin akkanaan. taa'e sistereetis Taa'e si haa Taa'e. ajjeesu jechuu keetti ati. Kottaa bakka kan. Mee wanneeti naanniiti takka. taa'e taa'e Isirraa kabaladhu malee hin taa'u. Hin taa'u. taa'e beekaan si dhiisa taa'e Hin taa'u raafa baladhu malee. taa'e Hin taa'u. lakkii Isii sanarra hidheet maal akka Lakki. isii na gootisan godhee. si dhiibaa taa'e Inni san booda. si dhiiba taa'e Maaltu na dhiba? Maaltu na dhibanti? deemu kutaa san seenii taa'e achi keessatti Kutaa kam fa'a? Kutaa yoo kam isiin seen? si dhufte Kutaa kam seen? dafii namaan kutaa teessee as seentee haa teessu Bye bye yallaa bye bye. Kotteemi. Kottee ho'oo. Waan dalagu ta'a. irra dalayda Qorra dhokosii fa'i. an dhaggeeffadhu waan takkaan sitti himan yoo nagaan teesse nagaan taa'e yoo adabatte adabadhu taa'e Okay. kana caalaa sol baatee yaaddoo biraa hin deemee iffannisee ifajjeesa wanni akkas jedhamu hin jiru Sarara dalageen si garti. ati baala geedati ibsaa sakkaf gooteeti maallaqaa fi daaba si jala nyaatee qilleensa si hambachiise ati ammallee nama akkasii barbaaddatu Okay okay. ayiwa Naafee jiru. of eeggadhu Dhageetiin jira bahu. obboleettiti nagayaan siif dhaaman Na barsiisaa. kheyriin siif dhaamaa miti dhaggeeffadhu kheyriin siif dhaamaa miti
iftas gabbees mataa irraa kana dhageesse ilma namaatiif jecha ifajjeessuun barbaadan daawwattootaaf hordoftoota keenya waa hundaa'u itti himeetiin jira intala tanillee walii barbaadduuf hin jirtu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaatti